Hello everyone. Hordoftoota chaanaala EFOTube baga nagaan gara chaanaala kanaatti dhuftanii. Egaa speaking class keenya sadaffaa kana keessatti karaalee garaagaraa saglan nuti namoota ittiin dubbisuu dandeenyu gargar baafannee waliin ilaalla. Egaa ni yaadattoota speaking class keenya lammaffaa keessatti karaalee garaagaraa ja'an nuti namoota ittiin dubbisuu dandeenyu gargar baafannee pronunciation isaa waliin ilaallee ture jechuudha. Fakkeenyaaf nice to meet you, good to meet you, pleased to meet you jenne adda baafannee example waliin ilaallee ture jechuudha. Speaking class keenya sadaffaa kana keessatti immoo karaalee saglan nuti namoota garaagaraa ittiin dubbisuu dandeenyu gargar baafannee pronunciation isaa waliin ilaallee jechuudha. Speaking class keenya sadaffaa kanarraa waa baay'ee waan barachuu dandeessaniif haga xumura video kanaatti yookaan barumsa kanaatti na waliin ta'uu hin dagatinaa jechuudha. Yoo gaaffii qabaattanis please don't forget to put it in comment section. Comment section jalatti akkas jettanii yoo na barreessitan haguma danda'ee fi haga humni koo na ayyame isinii deebisaa wal barsiisaa waliin deemna jechuudha. Amma directly gara class keenya sadaffaatti haa dabarru. Here we go. Okay guys, baga nagaan deebitanii. Egaa speaking class keenya sadaffaa kana keessatti akkuman kana dura isiniin jedhe karaalee saglan nuti ittiin nama dubbisuu dandeenyu namoota garaagaraa ta'uu danda'a. Isaaniin akkamitti dubbisna Ingiliffaan kan jedhu pronunciation isaa waliin ilaalla jechuudha. Egaa inni jalqabaa maal jedhaa? How are you? How are you? Akkam jirta kan jedhutti hiikama afaan Oromoodhaani. How are you? How are you? Egaa faranjoonni yeroo hima gaaffii kana pronounce godhan akka keenyatti how are you? How are you? hin jedhani. Pronunciation isaallee qabachaa deemuun barbaachisaadha. How are you jechuun akkam jirta? Akkam jirta jennee yeroo gaafachuu barbaannu how are you jenna. Yeroo sirriitti akka faranjootaatti immoo pronounce gochuu barbaannu hima gaaffii kana maal goona? How are kan jedhu kana how ergeenne booda are kan jettu kanarraa qubeen a yookaan n hin dubbifamtu akkuma jireetti irra dabarra. Akkuma jireetti irra dabarree re kan jettu kana dafnee dubbisna jechuudha. Qubee a kana dubbisnu akka keenyaatti how are enne a kana dubbisnu akkam goona how are you? How are you? Meenooliin jedhaa ishee kana a keessaa baasaati jechuudha ishee kana. How are you? Haashaa kallu na waliin jedha. How jenne a keessaa baasnee pronounce goone jechuudha. Yeroo sirriitti akka faranjootaatti pronounce gochuu barbaannu. So hi. How are you? Hi. How are you? Hi. How are you? Meena waliin jedha. How are you? How are you? Yeroo daftanii jettan aan akka hin jirre wayitti how are you? How are you? How are you? Jettanii jettu malee kana booda how are you? How are you? jechuun ni hafa jechuudha. Nama tokko akkam jirta jennee gaafachuuf jechuudha. Meena waliin jedha al tokko haashaa kallu ishee kana pronunciation isaa jechuudha. How. Mee hima guutuu isaa immoo how are you? How are you? Jettanii akkasitti fayyadamuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaa maal jedhaa? Wal fakkaataadha. How are you kan jedhu waliini. How are you doing? Doing kan jedhu kanatu itti dabalame. Egaa garaagarummaa xiqqoo ni qaba. How are you fi how are you doing yeroo jennu garuu yaadni isaa nama tokko nagaa gaafachuu fi almost wal fakkaataadha. Haalli nuti keessatti fayyadamnu jechuudha. Hiikaa wal fakkaataa qaba garuu garaagarummaa xiqqoo qaba. How are you kan jedhu kun more formalidha. Yeroo namoota guguddaa quunnamnu fakkeenyaaf how are you doing jechuurra how are you otoo jennee baay'ee irra filatamaadha. How are you doing kan jedhu kana kan fayyadamnu yeroo baay'ee hiriyoota keenyaa fi namoota nuti itti siqnu. Nama guddaas ta'e yoo nuti ka itti siqnu ta'e rakkoota kan qabu how are you doing jennee gaafachuun jechuudha. More formal kan ta'e garuu
nama beeknuufis nama hin beekneefis kan fayyadamuu dandeenyu how are you kan jedhudha. How are you doing kan jedhu kana garuu yeroo nuti nama sana percentage 90 yeroo nuti nama sana kan beeknu yoo ta'e nama nuti beeknuuf yookaan nama nuti siquuf kan fayyadamna how are you doing. How are you doing yeroo jennu jireenya nama sanaa keessatti wantoota ta'aa jiran namni sun baay'isee akka nutti himuuf yeroo barbaannu how are you doing jennee namni sun jireenya isaa keessatti wantoota ta'aa jiru bal'inaan akka nutti himu yoo barbaanne jechuudha how are you doing jennee gaafanna. Nama jalqabaa agarree immoo fakkeenyaaf how are you doing jennee yeroo baay'ee hin gaafannu. Maaliif nama sana guyyaa jalqabaa waan agarreef wantoota jireenya isaa keessa yeroo baay'ee isaa akka nutti himu waan hin gaafanneef how are you jennee gaafanne jechuudha. So nama guyyaa jalqabaa agarre yookaan meet goone isa kan fayyadamna how are you fi how are you doing kan jedhu keessa how are you kan jedhu fayyadamna. Yoo namni sun kan nutti siquu fi kan baay'ee walii galu yoo ta'e immoo how are you doing jennee akkasitti adda addummaa isaa qabachuu qabda jechuudha. Yeroo immoo gara pronunciation isaatti dhufnu akkuma kana dura isiniin jedhe how are you kan jedhu kan akkamitti pronounce goona how kana keessaa baasne jechuudha. Aan kun akka hin jirretti how jennee pronounce goona. Jechoota Ingiliffaa garaa kumaatamaan lakkaa'amantu jiru verboota ing dhaan dhuman fakkeenyaaf doing kan jedhu kun maaliin dhuma ing dhaan dhuma jecha do jedhurraa kan dhufedha. Present participle isaati. Jechoota akkasii kana qubeen gaa hin dubbifamtu yeroo pronounce godhan faranjoonni isinillee kana booda jechoota ing dhaan dhuman gaa otoo hin dubbisiin doing meena waliin jedha gaa otoo hin dubbisiin jechuudha. Gaa akka hin jirreetti ilaaltanii doing jettu malee kana booda doing jettanii gaa kana waamtan jechuudha. Fakkeenyaaf starting kan jedhu starting jennee haga naatti qofaa waamna. Kana immoo qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Pronunciation keessan akkasitti guddifachuu dandeessu jechuudha. Jechoota garaagaraa ing dhaan dhuman baay'eetu jiru. Egaa Ingiliffa keessa kumaatamaan kan lakkaa'aman. Kana booda yeroo haasaa keessan keessatti fayyadamtan gaa otoo waamiin doing, starting, making, trying jettanii gaa sana otoo waamiin pronounce goote jechuudha. How are you doing? Terrific. How are you doing? Terrific. How are you doing? Terrific. How are you doing jechuun walumaa galatti akkam jirta akka jechuuti. Garuu kan nuti fayyadamnu namoota wal beeknu. Namoota baay'ee wal beeknuu fi jireenya isaanii keessatti maaltu ta'aa jira kan jedhu baay'ee isaa yoo dhaga'uu barbaanne namni sun akka nu deebisuu barbaanne how are you doing ishee kana fayyadamaati. How are kan jedhu dhiisaati. How are meena waliin jedha how are you doing how are you doing meena waliin jedha hashaa kallu how are you doing jedhina ishee kana doing ettanii akkasitti sirriitti pronounce gochaa namoota nagaa gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kanneen lamaaniif yeroo namni isiniin jedhu immoo akkamittiin deebisna kan jedhus ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. How are you yeroo namni isiniin jedhu daftanii I'm good thanks jechuu ni dandeessu. Fayyaadha akka jechuuti I'm good thanks jettanii deebisuu ni dandeessu. Yoo haasaa sana itti fuftanii haasawuu hin barbaanne ta'e I'm good thanks ani nagaadha galatoomi akka jechuuti. Yoo haasaa sana itti fufsiisuu barbaadan immoo I'm good and you yookaan I'm good and you jettanii pronounce gochuu qabdu. Asirratti wanta dabalataan qabachuu qabdan and you kan jedhu fakkeenyaaf I'm good and you yoo jettan ani nagaadha ati hoo akka jechuuti. So jechoota garaagaraa qubee daadhaan dhuman yoo jechi you jedhu itti aanee dhufe daa sana gara ji itti fudhannee g jennee dubbisna. Fakkeenyaaf endayu hin jennu akka faranjootaatti pronounce gochuuf jecha kana enju jenna daa kana bakka daa kana enda jettanii bakka daa kana maal gootu ji buustanii g jettanii dubbisuu daa sana jechuudha. Daadhuma sana gara ji itti bakka buusuudha jechuudha.
enjuu jettu malee endayuu jettanii jechoota garaagaraa qubee daadhaan dhuman yoo jechi you jedhutti aanee dhufe akkasitti dubbistu jechuudha. Fakkeenyaaf asked you kan jedhu asked you jedhu malee faranjoonni akka keenyaatti asked you jedhanii. Told you kan jedhu fakkeenyaaf qubeen dhumaa isaa daadha. Told you daasana gara ji'tti yookaan g kan jedhutti fudhatanii akkasitti pronounce godhu jechuudha. Ishee kanallee akkasitti naa qabachuu qabdu. Mormoo waa'ee seerota garaagaraa kana pronunciation classii keenya keessatti bal'inaa waan barannuuf ammaaf ishee kana akkasitti naa qabadha. Meetti aansinee immoo isa sadaffaa haa ilaallu karaa nuti ittiin nama gaafachuu dandeenya jechuudha. Nagaa gaafachuu dandeenyu innis howidhaan ka'a saglan isaa kanneen pronunciation speaking classii keenya sadaffaa kana keessatti ilaallu hundi isaanii how kan jedhuun ka'u. How is it going? How is it going? Akkamiin deemaa jira akka jechuuti. Fakkeenyaaf egaa isheen kun it kan jettu kun pronounidha. Third person singular kan jennu nama sadaffaa qeenxeef kan fayyadamnudha. Garuu asitti it kan jettu kun wantoota garaagaraaf dhaabachuu ni dandeessi. Fakkeenyaaf namni tokko waa'ee jireenya keenyaa nu gaafachuu barbaade how is it going jechuu ni danda'a. Jireenyi kee akkamiin sii deemaa jira akka jechuuti. Waa'ee jireenya keenyaa nu gaafachuu danda'a. Nutis gaafachuu ni dandeenya. How is it going jennee gaafanna. Fakkeenyaaf isin projectii wayii otoo hojjechaa jirtanii namni tokko dhufee how is it going yoo isiniin jedhe projectiin sun akkamiin sii deemaa jira akka jechuuti. It kan jettu kun wantoota garaagaraaf dhaabachuu ni dandeessa jechuudha. Fakkeenyaafis guyyaa isin dabarsaa jirtan irratti namni tokko dhufee how is it going yoo isiniin jedhe guyyaa kan akkamiin dabarsaa jirta yookaan akkamiin sii deemaa jira jechuus ni danda'a jechuudha. Jechi it jettu kun akkuma nama sanaa irratti hundaa'e akkuma dubbannaa keenyaa irratti hundaa'e jireenya ibsuu ni danda'a. Wantoota adda addaa ibsuu waan danda'uuf akkasitti qabattanii yeroo dubbattan it kan jettu kana bakka buustaniiti jechuudha. Maaliif akka bakka buustan san adda baafachuu qabdu. Jireenya isaa gaafachuu barbaadammoo waan inni hojjechaa jiru gaafachuu barbaadammoo kan jedhu specifically keessatti ni beekama jechuudha. Isin beektanii gaafachaa jirtu jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf projectii hojjechaa jira ta'e how is it going jettanii yoo gaafattan projectiin kee akkamiin sii deemaa jira. Waa'ee jireenyaa isaa immoo yoo gaafachuu barbaadan how is it going yoo jettan jireenyi kee akkamiin sii deemaa jira yookaan akkamii jireenya akka jechuudha. Ishee kan akkasitti qabadha. Yeroo gara pronunciation isaatti immoo dhufnu faranjoonni egaa akka keenyaatti how is it going jedhanii pronounce godhanii. Isheen kun it kan jettu karaa lamaan pronounce taati. Yeroo jecha it is jedhu jechi is jedhu itti fufee dhufu is pronunciation speaking class keenya kana duraa keessatti ilaallee ture. Is jennee pronounce goona. Contraction form ishee kanadha. Is jennee pronounce goona yeroo is jechi dhufu itti aanee dhufu. Kan biraa immoo fakkeenyaaf jechi biraa yoo itti aanee dhufe it kan jedhu kana ennee pronounce goona. Fakkeenyaaf how is it going faranjoonni akkas jedhanii pronounce godhu. How is it going? How is it going? Meenooni jedhaa ishee kana taasana afaan keessaan baastanii afurri taa jechuuf qoonqoo keenya keessatti ni uumama. Afaanuma keenya irratti qabna malee it hin jennu ennee ni qabna jechuudha. Taasana afura taasana jechuuf uumame sana afaan keenya keessaan baasna. Meenooliin jedhaa enna. So how is kan jedhus how is kan jedhu kana fakkeenyaaf how is kan jedhu kanas faranjoonni how is hin jedhanii contraction form isaa I sana dhiisanii is house how is hin jedhanii I sana waamanii isinillee kana booda I waamamuun qabdan jechuudha as keessatti. So meenooliin jedha house how's it going bro. How is it going? How's it going? How's it going? How's it going? Meenooliin jedha hashaa kallu how is it going? How is it going? How is kan jedhu akkamitti dubbisne
house I sana otoo hin dubbisin dafnee waa bira geenye gara esiitti dhufna gara saatti dhufna house enne pronounce goona jechuudha. So how is it going? How is it going? Ettani meena waliin jedha hashaakallu. How is it going? How is it going? Ettani akkasitti fayyadamuu qabdu jechuudha. Asittis ishee kana isinitti meen ture jechoota garaa garaa ing dhaan dhuman akkamitti dubbisnee gaasana akka hin jirreetti fudhanne haga inni qofaatti dubbisna going jenna malee going hin jennu. How's it going? Fine. How's it going? Fine. How's it going? Fine. Ishee kanallee sirriitti qabaddaa jechuudha. Pronunciation keessan karaa kanallee jabeeffachaa deemuu ni dandeessa jechuudha. Mee gara isa afuraffaatti dabarru have you been kan jedhudha. How have you been? Egaa kun immoo maalidha? Kana dura hiriyaa keessan ta'uu danda'a agartanii torbee tokko yookaan torbee lama dura agartanii ta'uu danda'a. Sa'a agartanii irraa kaasee haga ammaatti akkamiin turte akka jechuuti. How have you been? Akkamiin turte yookaan akkamitti sa'aatii yookaan yeroo wal agarree irraa kaasee haga ammaatti akkamiin turte nagaadha jennee yeroo gaafachuu barbaannu how have you been jennee nama sana gaafanna jechuudha. Akkamiin turte turtiin kee akkam ture sa'a wal agarree irraa kaasee haga ammaatti jechuudha. Sa'aatiin sun yookaan yeroon sun as keessatti ni ibsamu garuu namoonni lamaan waliin haasa'an sun akkasumatti ni beeku. Ergiinsi argee kaasee haga ammaatti akkamiin dabarsite yeroon kee akka jechuudha. How have you been? Yeroo jennee nama tokko nagaa gaafanna jechuudha. Egaa yeroo faranjoonni gaaffii kana pronounce godhan akka keenyaatti how have you been jedhanii pronounce hin godhani. Yeroo baay'ee have kan jettu kana dhiisanii how you been how have kan jedhu kun gara kamitti reduced ta'a yookaan contract ta'a how jedhanii ha kan jettu kana dhiisanii v kan jedhutti dafanii darbu. Have meena waliin jedha have jedhanii dafanii pronounce godhu. Have you been meena waliin jedha how have you been bro? How have you been jechuun kana booda hafee how have you been irra deddeebi'aa shaakalaa baay'ee salphaadha. Alla maal sadii yoo jettan pronunciation isaallee isinii qabamaa deema jechuudha. Kanaaf baay'ee cimattanii pronounce gochuu yookaan shaakaluu inni isinaa jechuudha. How have you been? Mee haa jennu how have you been bro? How have you been? How jettanii haa kana waamtanii haa akkan jirreetti fudhadhaati. How jettanii gara v kan jedhutti daftanii dabartu jechuudha. How have you been bro? How have you been jettanii irra deebi'aa shaakalaa baay'ee salphaadha. Mee isa gara shanaffaatti haa dabarru. How is your day going? Guyyaan kee akkamiin sii deemaa jira akka jechuuti. Kan ammoo kan fayyadamnu egaa fakkeenyaaf sa'a booda ta'uu danda'a naannoo sa'a 9 yookaan sa'a 10 nama tokko akkamiin guyyaa sana dabarsaa jira kan jedhu baruu yoo barbaanne how is your day going? Guyyaan kee akkamiin sii deemaa jira yookaan akkamiin dabarsaa jirta kan jedhu sana yeroo gaafachuu barbaannudha jechuudha. Kana dura maal isiniin jedheen ture how is kan jedhu kana akkamittiin pronounce goona isiniin jedheen ture. How jennee I sana dubbisnu dafnee bira dabarree essenna house. So how's your day going jechoota gaadhaan dhuman immoo yookaan ing dhaan dhuman maal goonee dubbisnenne gaa sana akkan jireetti haga inni qofaatti how is your day going meena waliin jedha hashaakallu how's your day going ettanii guyyaa kee akkamiin dabarsaa jirta yookaan guyyaan kee maal fakkaata jennee gaafachuuf jechuudha. Sa'a booda naannoo sa'a 9 yookaan sa'a 10 haga ammaatti guyyaa sana akkamiin dabarsaa jirtenne yeroo nama gaafachuu barbaannudha jechuudha. Mee al tokko na waliin jedha hashaakallu. And how is your day going? Thus far. And how is your day going? Thus far. And how is your day going? Thus far. How's your day going? How is jechuun kana booda hin jiru jechuudha.
speaking class keenya sadaffaa kana booda how is jettanii fayyadamuun hin jiru jechuudha. House jettanii daftanii pronounce gochuu qabdu. How's your day going? Going not going. Gaasana hin dubbisinaa jechuudha. Jechoota garaa garaa ing dhaan dhuman hundaafuu apply ni godha yookaan itti fayyadamuu ni dandeessu. So how's your day going? How's your day going? How's your day going bro? How's your day going bro? Ittanii akkasitti fayyadamuu ni dandeessu. Inni itti aanu maal jedhaa? Was your day kana wajji wal qabataa garuu isa kanammoo gara galgalaati kan nama sana gaafannu. Guyyaan kee akkam ture? Akkamiin dabarsite? Akka jechuuti. Inni kun maalidhaa? Guyyaa kee akkamiin dabarsaa jirta? How is your day going? Yeroo jennu guyyaa kee akkamiin dabarsaa jirta? Ammas guyyaan sun ni jira. Saa 9 saa 10 ta'uu danda'a. Saa 10 boodas guyyaan sun waan jiruuf how is your day going? Akkamiin guyyaa sana dabarsaa jirtadha. Inni kun immoo how was your day? Yeroo jennu immoo guyyaan kee akkam ture? Fakkeenyaaf hima gaaffii kana saa galgalaa fakkeenyaaf saa 1 yookaan saa 2 irratti nama tokko how was your day yoo jenne guyyaa sana akkamiin dabarsaa turte jennee yeroo gaafachuu barbaadnu jechuudha. How was your day? How's your day? How's your day bro? How's your day? How's your day? How's your day? Meen waliin jedhaa haashaa kallu. How's your day? How was your day? How was your day? Tani guyyaan kee akkam ture? Jettanii namoota garaa garaa gaafachaa haasaa keessan akkasitti speakingii keessan guddifachaa deemuu ni dandeessu jechuudha. Inni 8ffaa maal inni 7ffaa maal jedhaa? How is everything? How's everything? How's everything? Kana dura maalan isiniin jedhee ture hin dagatinaa. How plus is. How is kan jedhu house jennee pronounce goona. How's everything? Jechoota garaa garaa qubee ing dhaan dhuman immoo maal isiniin jedheen ture gaan kun akkan jireetti. How's everything? How's everything? Waan hundumtuu akkami akka jechuuti nama tokko yeroo gaafattan waan hundumtuu akkami? Akkami waan hunduu yeroo inni nama gaafachuu barbaadudha jechuudha. So how's everything? How's everything? Meen waliin jedhaa haashaa kallu. How's everything? How is everything? How's everything? Kana booda how is everything jechuun hin jiru jechuudha. How's everything? How's everything? Enne dafne pronounce gochuu qabna. How is everything? Good. How is everything? Good. Inni itti aanu maalidhaa? Kana walii wal fakkaataa garuu xiqqoo specificidha. Maal jedhaa? How is life? Jireenyi akkami? Kan jedhutti kama nama tokko yeroo gaafachuu barbaadan jireenyi akkami jettan yeroo gaafattan jechuudha. So how is kan jedhu kan akkamitti pronounce goona? House jennee pronounce goona. How's life? How's life? Meen waliin jedhaa? How's life? How's life? Jireenyi akkami? Jireenyi akkami jennee yeroo gaafachuu barbaadudha. How's life? How's life jennee pronounce gochaa gaafachuu qabna jechuudha. Inni dhumaa fi kan baay'ee isin qabachuu qabdan maalidhaa? How are you all doing? Isin hundumtuu akkami akka jechuuti. Namoonni baay'ee fuuldura keenyatti yoo nu qunnaman how are you all doing? Isin hundumtuu akkam jirtu akka jechuuti. Namoota yookaan hiriyoota isin itti dhiyaattan yookaan beektan yoo ta'u how are you all doing kan jedhu kanatti dabaltanii fayyadamuu qabdu jechuudha. Namoota hin beeknee fi namoota guguddaa yoo ta'an immoo how are you all jettanii doing kan jedhu kana dhiiftanillee fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. So how are you all doing kan jedhu kana egaa ammas faranjoonni akka keenyaatti pronounce godhani akkam jedhani how are you doing all jedhani pronounce godhani. Isaan maal godhu how are kan jettu kana gara kamitti reduced godhu how ergeedhanii booda how jedhanii how are you all kan jedhu kana maaliin bakka buusu you jedhanii all kan jedhu kana hin dubbisanii maal godhu dafanii bira darbu how you all doing jedhanii pronounce godhu. Gaan kunillee hin dubbifamtu akkasitti naa qabadha. Jechoota garaa garaa ing dhaan dhuman maal jenne gaasana otoo hin dubbisiin bira dabara. How you all doing? How you all doing? Aariin sun keessaa ni badde jechuudha. Yeroo isaan pronounce godhan akka keenyaatti aarii kana pronounce godhani
nuti fakkeenyaaf how are you all doing jenna. Isaan garuu how you all doing bro, how you all doing meen waliin jedha haa shaakallu. Ishee kana yoo pronunciation isaa isinitti cime oh jechuu ni dandeessu akkasitti how you all doing, how you all doing, how you all doing meen waliin jedha haa shaakallu. Baay'ee salphaadha. Waan namatti cimu miti. Alla maal sadii yoo jettan waan qabachuu dandeessanidha. How you all doing, how you R kan jedhu as keessa hin jiru jechuudha. Yeroo isaan pronounce godhan pronunciation isaallee akkasitti qabachuu qabdu jechuudha. How you all doing, how you all doing hundi keessanuu akkami akka jechuuti yeroo nagaa gaafanne jechuudha. Mee na waliin jedha shaakallu al tokko how you all doing gaa kana dubbisuu hin qabnu jechuudha. How you all doing, how you all doing, how you all doing. Egaa hordoftoota chaanaala EFO Tube speaking class keenya sadaffaa kana keessatti karaalee garaagaraa saglan nuti namoota ittiin dubbisuu dandeenyu fi speaking keenya guddifachuu dandeenyu tokko tokkoon adda baafannee pronunciation isaa waliin ilaallee ture jechuudha. Baay'ee cimaa miti. Deebitanii yoo shaakaltan pronunciation isaa yeroo gabaabaa keessatti master ni gootu jedhee tayyaadha. Yoo gaaffii qabaattan egaa komentii jalatti na barreessuu hin dagatina. Haguma danda'ee fi haguma humni kiyya eeyyame walii deebisaa wal barsiisaa kan waliin deemnu ta'a jechuudha. Egaa aga speaking class keenya afraffaa karaalee nuti ittiin namoota garaagaraa dubbisuu dandeenyutti wal agarruutti speaking class keenya sadaffaa kana keessatti wantoota barattan irra deddeebi'aa gaafadhaa, irra deddeebi'aatii shaakalaa. Yoo gaaffiillee qabaattan gaafachuu hin dagatinaa jechuudha. Haga speaking class keenya afraffaatti yeroo gaarii qabaadhaa. Shaakalaa afaan haguma shaakaltan bartu waan ta'eef jechuudha. Take care. And battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it. Don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.